Hayya shama assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirra jirtu kun raadiyoo Gareeshaa Aadaa sagantaa afaan Oromoo sagantaa gaaddisa Gareeshaa Aadaa sababeeffachuu yeroo mara kamisa galgala barii jimaataa isin bira gahuudha. Gabaasa keenyaarraas qabannee dhiyaannee isin jirra. Oduu biyya keessaa, oduu miidiyaa tiktookitii fi oduu maddeen baargamaa isin biraan geenna. Oduu biyya keessaa sinan eegala. Biyya keenya Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti Qura'aana hifziin barattoonni markaza garagaraa irraa bahaatiin jiran eebbaa irra jiraachuun dhagahame. Oromiyaa keessatti godina Baalee Aanaa Gaafraatti torbee kana barattoonni 300 ol Qura'aanaan eebbifamuun dhagahame. Naannoo Oromiyaa godina Walloo Kamiseetti barattoonni 200 ol eebbifamuunis gabaasa Oromiyaa irraa nu qaqqabeedha. Oduu maddeen miidiyaa tiktookiitiin Mariin torbee kana sa'aatii wal fakkaataa sadiitti Ustaaz Farhaanii fi obboleettii teenya Jamiilaa warra waaqa sadii wajjin taasisan bu'aa olaantummaa Gareeshaa Aadaatiin xumurame. Oduu maddeen baargamaasiin dhiiga ilmaan Falastiinii dhangalaasaa kan turte Israa'eliin torbee kana mootummaan Turkii Rasiib Tayyip Erdogan wal marii magaalaa guddittii Jaapaan Tookiyootti ta'e irratti gatiin ilmaan Falastiinii kafalamuu qaba jechuun cichanii mormaa jiraachuun dhagahame. Oduu keenya bal'ina isin biraan geenna. Oduu qindeessee kan isinii dhiyeessan ibsaa dhaggeeffataa Gareeshaa Aadaati. Oduu biyya keessaatiin biyya keenya Itoophiyaa keessatti barnoonni idileetiin alatti barnoonni Qura'aanaa akkuma barnoota idileetti itti fufee jiraachuun gabaasni kutaalee Oromiyaa garagaraa irraa nu bira gahan ni mul'isan. Kutaalee Oromiyaa keessaa kutaalee godina Arsii kanneen akka godina Arsii Shaashamannee, Asallaa, Boqqojjii, godina Baalee Aanaa Gaafraa, godina Baalee Dalloo Mannaa, Roobee magaalota garagaraa keessatti markazoonni barattoota hedduu qabatanii barsiisaa jiran akka jiran gabaasonni hedduun nu bira gahaasiin jiru. Isaan keessaa torbee kana godina Baalee magaalaa Gaafraatti barattoonni 300 ol Qura'aanaan eebbifamuu riippoortariin keenya godina Baalee Aanaa Gaafraatti argamu Sultaan Amiin nu biraan gahe. Godina Baalee Aanaa Gaafraatti torbee kana barattoonni 300 ol Qura'aanaan eebbifaman keessaa barattoonni 192 ol barattoota shamarranii akka ta'es gabaasni nu bira gahan ni mul'isan. Kanas ta'ee sana kutaalee Oromiyaa garagaraa keessatti haalli baruuf barsiisuu Qura'aanaa haala cimaa fi haala gaariin itti fufaa jiraachuu riippoortaroonni keenya yeroo nu biraan gahaasiin jiru. Isaan keessaa godina Walloo Kamiseettis barattoonni 200 ol sagantaa Qura'aana hifziitiin eebbifamuun dhagahame. Gabaasa kanarratti tokkoon barattoota hifzii Qura'aanaatiin eebbifanii maallaqni hanga qarshii Itoophiyaa 500 akka badhaafame riippoortaroonni keenya nu biraan gahaasiin jiru. Oduu keenya biyya keessaa kanumaan xumuruun oduu maddeen miidiyaa tiktookitti argannetti isin dabarsina. Turtiin keessan faana haa ta'u. Torbee kana nama waaqa gochuuf marii kan qabate warri garee kasaaraa yookaan warri sadan waaqa tokko Ustaaz Farhaan wajjin marii taasisuun waaqa gochuu osoo hin taane waaqa isaanii nama godhanii galuun dhagahame. Warri garee kasaaraa yookaan warri sadan waaqa tokko Ustaaz Farhaanii wajjin marii kan taasisan waaqummaan Kiristoos dhabamuun inumaatu Kiristoos nama akka ta'e naannoo namoota 3,700 ol irratti mirkaneessanii galuun dhagahame. Marree Gareeshaa Aadaa gammachuu kanaan olaantummaa yoo xumuru dhuma marii sanaa irrattis Ustaaz Farhaan nama tokko gara Rabbii tokkichaatti deebisuun ilmi dhiiraa waaqeffamuun qabu jechuun xumura sagantaa san irratti namni tokko shahaadaa qabachuunis Gareeshaa sagantaa san gammachuun akka goola beeksisaniitiin jiru. Kanas ta'ee sana baddi malee saree jandi kan akkuma Oromoon jettu maal mari'attaa yoo waan feete mari'attee ilmi dhiiraa waaqan ta'u jechuun Gareeshaa Aadaa cimsee kan balaaleffate ta'uu gabaasa sanirra arganneetiin jirra. Marima sa'aatii wal fakkaataa halkan keessaa sa'aatii 3tti taasifameen obboleettiin teenya Jamiilaan intala warra waaqa sadii wajjin mari'achuun shamarran kiristaanotaa birrii 50tti gurgurattee galuun dhagahame. Obboleettiin teenya Jamiilaan nama waaqa sadii waaqessuu fi nama ilma dhiiraa waaqessu wajjin marii kan taasifte inumaatu gatiin shamarran kiristaanotaa gatii waaqa warra kiristaanotaa akka caalu marii san irratti arganneetiin jirra. Waaqni warra kiristaanotaa gamanumaan Gareeshaa Aadaa labsii yeroo muddamaa baasen
namoonni waaqan qabne waaqa warra kiristaanotaa birrii soddomaan bitachuu akka dandeettan caalbaasii gareen shaadaa baaseet hin jira. Waaqni warra kiristaanotaa gartiin isaa birrii soddoma qofa waan ta'eef inumaatuu gatii shamarra takkaattu waaqa warra kiristaanotaa akka caalu obboleettiin teenya Jamiilaan marii san irratti beeksisteetiin baaseet hin jirti. Obboleettiin teenya Jamiilaan marii kan taasiste shamarri kiristaanaa takka irri kiristaanota yoo fuudhuu dadhabdan gatiin gabbaraa yoo isinitti qaala'e handaaratti akka feetan guutanii abbaa isiitti birrii 50 qofa kafaltanii deemuu akka dandeettan macaafni isiniif ayyama jechuun ciccitee ittiin ta'e bira bahuun dhagahame. Inumaatu warri kiristaanota yeroo baay'ee shamarran islaamaa dhiira jaartii lama qabuu fi sanii ol qabutti heerumtan jechuun shamarran islaamaa cabsuuf yoo yaaltu obboleettiin teenya Jamiilaan marii san irratti shamarri kiristaanaa takka daaqunoota baay'atee akka heerumuu dandeettus beeksisteetiin jirti. Inumaatu shamarri kiristaanotaa sababa isiitiin abaarsi dachii kan akka dhufee fi sababa isii ilmi namaa akka abaarames ni dubbatu. Maal gara qofam shamarri kiristaanotaa gama kaaniin dubartii waaqa nuu deette jecha gama kaaniin immootu shamarri du'a caalaa hadhooti jedha waangeelli. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu maddeen miidiyaa tiktookii torbee kanaaf qabanne kanumarratti xumuruun oduu maddeen baargamaa irraa argannetti sin dabarsina. Oduu maddeen baargamaa irraa arganneen wal waraansaa waggootaaf Israa'eliin Falastiin irratti gochaa turte ji'oota lama dura haalli nageenya tasgabbaahu wal qabatee biyyoonni liigii arabaa hedduun dhiigni ilmaan Falastiin lafatti hafuun qabu jechuun mana murtii idil addunyaa irratti Turkiin adda durummaadhaan himannaa Israa'el irratti dhiyeessite. Torbee kana magaalaa guddittii Jaapaan Tookiyootti mariin biyyoota 72 walitti fide kan hirmaachise mootummaan Israa'elii Benjaamin Netanyahuun marii san keessaa dhabamuun hokkora guddaa uumeetiin jira. Mootummaan Turkii Rasiib Tayyip Erdogan marii kanarratti ibsa bal'aa baasaniin Israa'eliin inumaatu farra nageenyaati jechuun ibsan. Cichoomina mootummaa Turkii Rasiib Tayyip Erdogaatiin wal qabatee mootummaan Kooriyaa Kaabaatii fi mootummaan Raashiyaa pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin fi pirezidaantiin Kooriyaa Kaabaa Kim Jong Un akkas jechuun dubbatan. Israa'eliin farra nageenyaati dhiiga ilmaan Falastiiniif beenyaa kafaluu qabdi jechuun Rasiib Tayyip Erdogaa bira akka dhaabbatan dubbataniitiin jiru. Oduu kenna biraatiin Saawud Arabiyaan galii maallaqa biyyoota isiirraa walitti qabattu irra hedduu yookaan parsantaa tokko biyyoota Afrikaa madrasaa Quraanaatiif akka dhiyeessitu mootummaa Masrii Abdul Fattah Al-Sisi wajjin mallatteessuun dhagahame. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun har'aaf qabanne kanumaa torban oduu biraatiin walitti deebinaa turtiin keessan garee shaadaa faana haa ta'u lafa nagaa tura. أيه مرحبا. بسم الله جنة دبي جل قبنا الحمد لله جتشتي أنفنا نجايا رحمني إرها هاجراتو أبا فاطمة دا إرقابي يقوتو صلوات ربه وسلامه عليه أبا القاسم إرقاء موتش أولانا وهندج الجفري باهي أجالنا قالت ربي قلتا خر ربي نسين هونجيسين أمنتا براسي خنة إسلام الناس شكسيسين مسلم يوتات ملي ربي سنجيسين yoo ibiddaaf si uume islaaminaa shakkii takka malee ibiddi si nyaata xiinxalanii adda baasuun bilchinaa fi hayyummaadha wallaahi billaahi tallaahi daandiin jannataa islaaminaadha if duubatti rafna if cinaa millannu daandiin jannataa islaaminaa ta'u shakkii takka hin qabnu Iyesuus Kiristoos muslima wallaahi islaama callaa osoo ijaan isin arkee silaan wajji isinirratti duula muslimni Iyesuus jaalata isinirra faarsantaa dhibba nama isa waaqaysu Yesus wallahi arkaa jibba filamee ergame banii Israa'elitti wallahi billahi tallahi Yesus isaan gabricha rabbiiti akkatti hubadhu beekumsaaniif cimsi jaalattus jibbitus tanu maalikimsi gaachana garee shahadaa ummata muraasa nama tokko lamammee maqaa isaanii kaasa Ustaaz Abu Mu'aaz bombii humna qaamanuun addaa lafee keessa si deema jechisaa ibidda dhugarraatiin deemu khufee achitti hafa miira ejjennootiin rasaasa sittufa dhugaasii tarreessee jecha si hongeessa cubbuun itti deemnaan afaan si goggeessa mootii nama waafalmuu islaaminaa lallaba takkaa sobeen beeku ragaadhaan si qaba dhugaasitti roobsee afaanitti si qirqixa osoo ifin argin udaan sirraa fixa leenca miila lamaa qirransa fakkaata fuula isaatirraa gootummaan mul'ata dhugaa lafa jiru lallabee dubbata silkii keeysaa waan si dhufu fakkaata laayivii taate malee sila ciccireessi nyaata
dhugaa fudhachuu keetiif laalee sii gammada ustaaz Abuu Muwaaz leenca ija barbada. Ustaaz Awwal Qaasim tasgabbaasuu ta'e qabriin tee banaadha yoo isa harka buute. Arraba keetiif qofla sin arrabsuhuma suuta fittis qabee obsaan si shukkuuma. Ulfinaan dubbata ustaaz Awwal dhiira bakka si dhukkubdu laalee suuta limmee sii dira. Goobazii hooje'ee dhuma goobaan gala nama xiqqaa fi guddaa ija takkaan laala. Obsaan injifata laalaa summii bofa miskiina namaati ija tana laafa. Jechaan si qusata sagaleen sittiin iyyu ustaaz Awwal Qaasim ilma abbaan hayyuu. Ustaaz Farhaan kiyya leenca abbaan dhalche rabbiinis filee fi garee shahadaa galche. Marii mari'annaa eenyu isaan ja'a wajji mari'annaan mareen lafa siqaa. Sagalee kilooleen jechasaa si quubsa ragaan ragaa fide ibidda si qabsiisa. Nama adda beeku aslii hukmii oduu leenca sa'aa 24 asirraa baroodu. Ustaaz Farhaan kiyya tokkicha akka kumaa qallaa akka sibiilaa seefii bifa namaa. Isin hundi goota kan namaa wallaba tokko tokkoon isaanii hannaa addaa qaba. Yeroo tunaan fuune hunda maqaa kaasu rabbiin ni beeka jannataan haa milkeessu. Garee shahadaa jechuun ummata halkan guyyaa fedha rabbiitiif dubbatu if dandahee jiraata tokko waan kadhatu. Jaalala rabbii malee hin qaban jaalalaniira waan si ajaa'ibammaas hundi isaanii tujjaara. Mindaadha siif baasan yoo feete siifiru akka jara kaanii akkaawwantii isaanii TikTok jalan jiru wanni sii galuu qabu. Aftaam na'u gareen shahadaa makluuqan kadhattu garuu warri bitaa akkaawwantii peejii TikTok isaanii jalan maxxanfatu laallee garre. Garee shahadaa kingije lallabii dubbadhu ta garee shahadaa olumaji harkaa lafa qabadhu bakka jirtu sanitti. Yaa ummata ulfaataa, yaa ummata sabboonaa, yaa ummata gootota, yaa ummata hogganaa. Yaa ummata dhiqamaa, yaa ummata bilillee, yaa ummata faanusaa, yaa ummata culullee. Yaa ummata ifaa, yaa ummata maashoo, yaa ummata nagaa, yaa ummata kushoo. Yaa ummata sasseeqaa, yaa ummata mi'aawaa, yaa ummata shittoo, yaa ummata urgaawaa. Yaa ummata faaya, yaa ummata warqii, yaa ummata wahdaa, yaa ummata dinqii. Yaa ummata bashaasha, yaa ummata naddii, yaa ummata gammadaa, yaa ummata asmuudii. Yaa ummata colqa, yaa ummata hariifa, yaa ummata bareedaa, yaa ummata sifa. Yaa ummata basaqeessa, yaa ummata qulqulluu, yaa ummata xaliila, yaa ummata dhumbulluu. Yaa ummata garraami, yaa ummata tukkaashi, yaa ummata arjaa, yaa ummata bashbashi. Yaa ummata findaataa, yaa ummata laayoonii, yaa ummata burjaana, yaa ummata qanani. Yaa ummata mirqaanaa, yaa ummata viillaa, yaa ummata chukuleettaa, yaa ummata karameellaa. Yaa ummata deemadaamu, yaa ummata naccii, yaa ummata xaliila, yaa ummata dachii. Yaa ummata deemadaamu, yaa ummata meetii, yaa ummata ziqee, yaa ummata qashtii. Yaa ummata urgoo, yaa ummata dassitaa, yaa ummata